Akkam jirtu hordoftoonni keenya fagoof dhiyoodhaa nu hordoftan. Nageenya Waaqayyoo bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Barnoota keenya har'aa keessatti akkaataa viidiyoo keessan yuutuubii irratti gadhiisuu itti dandeessan barnoota guutuu isaa isiniif qabattee dhufeera. Viidiyoo gadhiisuu qofa osoo hin taane mala ittiin viidiyoo keessan akka namoota baay'ee bira ga'u gochuu dandeessan illee viidiyoo kana keessatti argattu. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo ilaaltan akkaataa yuutuubaroonni gurguddoon viidiyoo isaanii itti maxxansan iccitii isaanii tokko tokkoon kan gadi diskinee ilaallu ta'a. Viidiyoo kana keessatti akkaataa taayitilii sirrii itti filatan, diskiripshinii keessatti maaltu akka barreeffamu, seera yuutuubii haaraan akkaataa tamneelii itti gadhiisnu, indiskiriinii fi haadiskiriinii akkaataa itti gadhiisnu, taagii fi hashtaagii sirrii akkaataa itti filannuu fi eessatti akka galchinee viidiyoon keenya yuutuubii irratti akka vaayiraal ta'u gochuu dandeenyu, walumaa galatti akkaataa yuutuubaroonni gurguddoon viidiyoo isaanii vaayiraal gochuu danda'an guutummaatti baratu. Isin kan isinirraa eegamu viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun Boroo Taayims Miidiyaa kan uummata keenya waan gaarii barsiisu kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun burjaajii yeroo viidiyoo yuutuubii irratti gadhiistan yeroo hunda isiniif gameen har'a nagaatti jechuun qofa. Jalqaba hordoftoonni keenya moobaayiliin fayyadamtan yeroo hunda ani appilikeeshinii Google Chrome waan fayyadamuuf bilbila keessaniin Google Chrome erga bantanii booda gara gubbaatti tuqaa sadan irra gadee jirtu tana tokkodhaan desktop site yookaan immoo request desktop site kan jettu kana irratti right gochuun desktop site itti jijjiirrachuun waanan dabarsu hunda ilaaluu dandeessu jechaa. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenyatti deebina. Tole viidiyoo tokko yuutuubii irratti gadhiisuuf akkaawuntii yuutuubii qabaachuu isin barbaachisa. Akkaawuntii yuutuubii banachuuf immoo Google akkaawuntii yookiin immoo Gmail isin barbaachisa. Akkaataa yuutuubii banatan kana dura viidiyoo waan hojjenneef diskiripshinii jala isiniif kaa'eera ilaaluu dandeessu. Viidiyoo yuutuubii irratti gadhiisuuf jalqaba akkaawuntii yuutuubii keenya banannaa. Akkaawuntii yuutuubii banachuuf Google akkaawuntii keessaniin biraawuzarii fayyadamtan seenuun isa booda yuutuubii banuudha. Google akkaawuntii fi yuutuubiin wal qabatu. Gmailii keessan banattanii yuutuubii banannaan akkaawuntiin yuutuubii keessanii awutomaatikaalii isiniif banama. Yoo akkaawuntii yuutuubii kana dura Gmailii sanaan bantanii jiraattan. Erga yuutuubii banannee booda piroofaayiliin yuutuubii keenyaa gubbaa karaa mirgaa kanarratti nuu ba'a. Piroofaayilii akkaawuntii keenyaa maddiitti waa lamatu jira. Nootifikeeshiniidha fi kiriitan jiru jira jechuudha. Kiriitan jiru kun mallattoo hidhuu fakkaata. Mallattoo hidhuu kana si'a tokko kilik goona. Yoo kilik goone booda waan kana sadantu nu dhufa. Upload viidiyoo go live create post kan jiru jira. Upload viidiyoo jechuun viidiyoo haaraa gadhiisudha. Go live jechuun immoo laayivii seenuudha. Create post jechuun immoo barreeffamaan waan tokko taayimlaayinii keessan irratti barreessu jechuudha. Amma kaayyoon keenya viidiyoo haaraa upload gochuudha waan ta'eef upload viidiyoo jedhu kana si'a tokko kilik goona. Erga kilik goone booda fuulli akkanaa nu banama. Amma iddoo kanatti viidiyoo keenya karaa lamaan gadhiisuu hin dandeenya jechuudha. Inni duraa iddoo faayiliin keenya jiru deemnee viidiyoo keenya godhinnee asirratti diroop gochuu hin dandeenya. Diraa goone asirratti diroop gochuu hin dandeenya. Inni lammaffaan immoo select file san jedhu kanarratti kilik goonetti inni kun iddoo faayiliin keenya jiru nu godhata. Achi faayilii keenya irratti kilik goone ta'ee upload gochuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenya kana irra isa jalaa select file jedhu kana kilik godhee tanan iddoo faayilii kee jiru na godhata. Kana booda achi deemeen viidiyoo kiyya filadhee gadhiisa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti kilik godheen asitti oopin jedhaan jechuudha. Amma akkuma isin argaa jirtan viidiyoon keenya upload nu ta'aa jira jechuudha. Viidiyoon tokko upload ta'ee xumuruudhaaf yuutuubiin ulaagaa arfan kana check godhee dabarsuu qaba jechuudha. Inni duraa diiteelsi isaa check godhee koppiraayitii qabaachuu dhiisaa check godhee dhumarratti vizibilitii isaatis check godhee sirrii ta'ee nu gadhiisa jechuudha. Kanaafuu amma inni kana xumuratti immoo isa jalatti wanta guutamu humnaa viidiyoo tokko yuutuubii irratti gadhiisuudhaaf jalqaba wanti nu barreessuu qabnu taayitilii jechuudha. Taayitilii yeroo filannu taayitilii namoonni barbaadan kan keewordii yookiin immoo jechoota ijoo of keessaa qabu filachuu qabna jechuudha. Sababni isaa viidiyoon keenya tokko dafee akka argamuuf gahee tokkoffaa irratti kan taphatu taayitiliidha waan ta'eef jechoota ijoo kan namoonni barbaadan kan of keessaa qabu filachuun nurra jira jechuudha. Inni amma akkuma isin argitan taayitilii viidiyoo yaada kana barreeffadhee waan lafa qabu isa kana koppii godheen iddoo taayitilii jedhu kana dhufee kana asitti pasteedhaan jechuudha. Kana barreeffannee booda Steepii lammaffaa irratti diskiripshinii keenya barreeffannaa jechuudha. Diskiripshinii keessatti wanta baay'eetu barreeffama. Inni duraa haashtaagidha. Itti aanee waa'ee viidiyoo keenyaa kan ibsu diskiripshinii afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaatiin barreessina. Itti aanee immoo taagiiwwan diskiripshinii kana keessatti barreessina jechuudha. Kanaafiyyuu ani amma haashtaagii 3 barreessina jechuudha viidiyoo tokkoof. Haashtaagii 3 kana koppii goonetti asitti peesti goona jechuudha. Haashtaagii jechuun jechoota gaalee mallattoo riqichaa qaban yoo ta'u, miidiyaa hawaasaa irratti poostiiwwan gosa garaagaraan ramaduu fi akka mul'atan gochuuf kan gargaarudha jechuudha. Kanaafuu haashtaagiin jechoota ijoodha jechuudha. Haashtaagii yeroo barreessitan iddootti ispeesii gochuu hin qabdan walitti hottanii barreessuu qabdu. Inni lammaffaa irratti immoo taayitiluma asitti barreessine kana diskiripshinii keessatti asitti isin barreeffanna jechuudha. Sababni isaa yoo taayitiliin keenya bakka lamatti hin barreeffamne ta'e irraa argamu isaallee ni guddata. Kanaafuu yoo taayitilii keenya
Taayitila jedhu kana achitti hin barreessinaa, diskiripshinii keessattis hin barreeffamne jechuudha. Inni lammaffaan immoo diskiripshiniidha jechuudha. Waa'ee viidiyoo kana afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin jalatti hin barreessina jechuudha. Ani amma afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin asitti nan barreeffamee jira waan ta'eef isa kana koppii godheen iddoo kana dhufee asitti teest godha jechuudha. Amma diskiripshinii waa'ee viidiyoo kanaa haala kanaas keessatti barreessee jira jechuudha. Diskiripshinii keenya erga barreessinee booda inni biraa taagii jedhamu jira. Taagii jechuun jechoota ijoo kan haashtaagii waliin wal fakkaatan kan viidiyoon tokko akka argamu godhanidha. Kanaafuu viidiyoon tokko akka argamuuf jechoota ijoodha jechuudha kuni. Kanaafuu isaan kanallee asitti dura barreeffamee waan jiruuf isa kana koppii godheen haala kanaan taagii keessatti barreesse jechuudha. Amma asitti wanna barreeffamu xumurree jira jechuudha. Kanaaf isin asitti viidiyoo kana nu ilaalaa sabskiraayib nu godhattanii wanna garaagaraa asitti dabaltanii gadii kana barreeffachuu dandeessu. Akkasumas faayidaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Wanti barbaachisaan diskiripshinii keessatti barreeffamu tokkoffaan haashtaagidha. Lammaffaan immoo taayitiluma sana irra deebitanitti barreessitu. Itti aanee diskiripshinii waa'ee viidiyoo keessanii maal akka ta'e afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin barreessitu. Itti aanee taagidha jechuudha. Taagii keessanii yeroo barreessitan jalatti barreessi taagii mallattoo qoodduudhaan adda baanatu. Taagii tokkicha erga barreessee booda qoodduu godhee tanaan taagii biraa irratti barreessa. Ammas qoodduu godhee tan taagii amma nu barbaachisa kanatti qoodduudhaan adda baasa. Kun dirqama jechuudha. Erga kana barreessinee booda inni sadaffaan tamneelidha jedhu jechuudha. Inni baay'ee barbaachisaan tokkoffaan taayitiliidha, lammaffaan diskiripshiniidha, sadaffaan immoo tamneelidha. Amma tamneelii akkamitti akka galchinuu fi akkam akka goonu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Yuutuubiin seera haaraa tamneelii irratti kan fidanii jira jechuudha. Inni duraa tamneelii tokkicha bicha gadhiisuu dandeenya ture. Amma garuu viidiyoo tokko tamneelii sadii si'a tokkotti gadhiisuu akka dandeenyu seera haaraa nu fideera jechuudha. Sababni isaa tamneeliin yuutuubii tokko baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yuutuubiinis waan kana hubateef oomisha tokkotti tamneelii gosa sadii gadhiistanii yuutuubiin isa sadassannu yuutuubii irratti gadhiisatti kan namoonni irra caalaa irra deddeebi'anii ilaalan nuuf filatee viidiyoo keenya irratti haga dhumaaletti inni akka ilaalamu ofiisaatiif nuuf teesti godhee ta'e nuuf filata jechuudha. Kanaafiyyuu isa tokkotti tamneelii sadii gadhiisuu hin dandeenyu yookiin immoo tokkumas gadhiisuu hin dandeenyu. Kanammoo akka maal akka goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Tamneelii tokkicha dhiisuu barbaanne asitti upload file jettu kana bittamneet tamneelii tokkotti gadhiisna. Auto generate jechuun immoo yuutuubiin tamneelii as keessa ofiisaatiif fuudhee akka irra nu kaa'u gochuu. Test and compare jedhu kun immoo viidiyoo kanarratti tamneelii gosa sadii akka gadhiisnu irraa nu kenna jechuudha. Upload file jedhu kun namanni waan ta'eef ishee kana click goonet asuma takkitti kan fudhannee oopinoonneen takkittiin kun irra nu teessi kana fuudhanii dhaabbata jechuudha. Auto generate hoo jennu immoo ofiisaatiif yuutuubiin tamneelii as keessa fuudhee akka irra nu kaa'u gochuu. Kuni gorfamu test and compare jedhu kana si'a tokko tamneelii sana gadhiisuu sadassana keessa yuutuubiin sirrii irra ta'e ofiisaatii test godhee ta'e nuuf filata jechuudha. Kanaafuu test and compare jedhu kana filanne. Isa kana argannee booda sadan isaatiifuu tamneelii tokkoon isaa filanna jechuudha. Kanaafuu asitti dhufnee mallattoo iddoo kana click goona. Kana booda bakka faayilii keenya nuuf dhaataa isa tokkicha kana click goona asitti open jennaan nu galeera lammaffaatis filannaa. Uumamaa kana asirratti click goonet open jennaan inni kunis galaa jira. Sadaffaas mallattoo iddoo kana irratti click goonet isa kana click goone asitti open jennaan inni kun upload nuu ta'aa jira jechuudha. Sadan kun upload nuu ta'aa jiru. Kabajamoo hordoftoota keenya akkaataa tamneelii isa sirriitti qopheessan viidiyoon kana dura hojjenne waan jiruuf diskiripshinii jala isiniif kaa'eera ilaaluu dandeessu. Amma akkuma isin argitan tamneelii gosa sadii asirratti galchineerra jechuudha. Erga galchineerra raawwannee booda asitti dhufnee danennaan jechuudha. Kana booda tamneelii erga goonee raawwannee booda pileeliist kan jedhamu jira jechuudha. Pileeliist jechuun kuusaa jechuudha. Viidiyoo baay'ee kan hojjennu yoo ta'e viidiyoo keenya gosa gosaan teechifachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waa'ee yuutuubiin hojjennu ta'e yuutuubiin pileeliistii kuusaa gosa tokko lafa godhanna. Yoo waa'ee fayyaan hojjennu ta'e immoo fayyaadhaafis gosa gosaan lafa godhachuu qabna. Haalee fayyaas mi'a yuutuubiitis hundumaa bakka tokkotti walitti guurree nu keenya jechuudha. Pileeliistii ofii keenyallee uumuu ni dandeenya. Asitti iddoo new playlist jettu kana si'a tokko click goona erga click goone booda wanta lamaan kana new playlist kana click goona kana booda asitti itti barreeffanna jechuudha. YouTube tutorial hin jira fakkeenyaaf. Description isaa asitti itti barreeffatu kana booda list isaa public ergootanii booda create jechuudha. Kana booda YouTube tutorial jedhee asitti nama beera waan ta'eef asitti dandeenya jechuudha. Kana booda inni itti aanu audienceedha. Audience jechuun viidiyoo isin hojjettan kun eenyuuf isan jedhu dhaggeeffattoonni keessan eenyu kan jedhu jechuudha. YouTube inni guddaan wanta daa'ima miidhamu wanta daa'ima gaarii hin taane tokko YouTube irratti akka gadhiifamu gonkumaa YouTube hin eeyyamu. Daa'imman ifoo hin hojjetan ta'e yes it is made for kid jettu. Daa'imman ifoo hin hojjenne ta'e garuu no it jettu jechuudha. Asirratti waan isin hubachuu qabdan daa'immaniif gadhiisne yoo jettan viidiyoon keessan carraan namoota baay'ee bira ga'uu isaa hin xiqqaata. Nama no it is not made for kid jedhu kanan asirratti click godha jechuudha. Kabiraammoo paid promotion jedhudha. Paid promotion jechuun viidiyoo keessan kana beeksisni hojjetamee maallaqa fudhattanii jirtu jedhee nu gaafata waan ta'eef yoo fudhattanii jiraattan raayitii goota asitti
Nuyi amma beeksisni viidiyoo keenya irratti hojjetame waan hin jirreefu isa kanarraa ittiin goonu akkanumatti dhiibnee gadi dabarra jechuudha. Inni biraa immoo alter content kan jedhamu jira. Altered content jechuun viidiyoo keenya kana keessa qabiyyeen sirrii hin taane jiramoo hin jiru jedhee yuutuubiin beekuu barbaada. Kanaafuu nuyi amma hin jiru waan ta'eef asitti hin oolan. Kana booda isa itti aanutti seena jechuudha. Inni itti aanu automatic chapters kan jiru kun filtered places automatic concept kan jiru kun akkuma isaatiif raayit godheera waan ta'eef isatti hin buunu akkuma jirutti gadi dabarra jechuudha. Inni biraa taagidha. Taagi jechuun akkuma description irratti jenne jechoota ijoo kan hashtaagii wajjin wal fakkaatan kan viidiyoon tokko akka argamu godhanidha. Kanaafiyyuu taagii keenya kanuma description keessatti barreessine sana asitti finnee paste. Sababni isaatu YouTube algoritmiin maal hubataa inni taayitilii keessa jiru inni descriptionii keessa jiru inni immoo taagii keessa jiru sana yoo tokko ta'e viidiyoon nu qopheessine kun isa sirrii ta'uu isaa hubata jechuudha. Wal jalaan dhawu jechuudha. Taagii tokkoof qubee 500 ta'eyyama waan ta'eef 500 ol yoo ta'e fudhatu aga 500 yeroo galchuu dandeessu. Kanaafiyyuu haala kanaan irraa risee aga 500 ta'u goota. Haala kanaan taagii yeroo filattan qoodduudhaan adda baastu yookiin immoo waan dura barreessanii qoodduudhaan adda yoo jiraata haala kanaan fiddanii sitti keessatti godhanii fayyadamtu jechuudha. Taagii yeroo filattan kan viidiyoo keessaniin walitti dhiyaatu filachoota isinirra jira jechuudha. Yeroo kana filannee booda inni biraa language and caption jirudha. Kana jechuun maal jechuudha? Viidiyoon keessan kun afaan maaliitiin hojjetame? Ani immoo afaan Oromootiin hojjedhe waan ta'eef as keessa dhibeen Oromoo waan jiru as keessa jira waan ta'eef kanarratti kilik godha jechuudha. Caption jiru kana dhiisa. Language jedhu kana jecha filannee kaan odoon tuqin irra gadi darbina. Inni biraa recording date and location jiru jira. Recording date odoo guutanii barbaachisaadha yoo dhiisanis homaa rakkina hin qabu. Video locations keessatti akka viidiyoon keessa waraabame illee guutuu hin dandeessu yookiin dhiisuu hin dandeessu. Ani amma isa kana lamaanuu guutuu irra waan darbe jechuudha. Inni biraa laayisensiidha. Laayisensi jechuun hayyama jechuudha. Viidiyoo keessan kana akka namoonni itti fayyadamaniif hayyamuu yookiin immoo dhiisuu jechuudha. Ishee xiyyaa gadii kana irratti eeggoo goone standard YouTube laayisensii fi Creative Commons attribution jiru jira. Standard YouTube license irratti kilik goone viidiyoo keenya kana eenyu bakka itti fayyadamne kan dhorkinu jechuudha. Viidiyoo keenya kana fudhatanii akka namoonni biroo post godhan eeyyamuu barbaanne immoo Creative Commons jiru kana irratti kilik goone jechuudha. Ani amma viidiyoo keenya kana namoonni biraa akka itti fayyadaman waan ani hin barbaanneefu standard YouTube license kana irratti kilik godha jechuudha. Isa jalatti allow embedding publish jedhu kana osoo akkanumatti dhiisanis ni wayya jechuudha. Yoo barbaadan garuu irraa balleessuu dandeessu. Inni biraa shorts remixing jiru jira. Qabiyyee viidiyoo keessanii kana fayyadamanii namoonni viidiyoo gaggabaabaa akka hojjetaniif ni eeyyamtu jedhee nu gaafatu YouTube. Tagalee fi viidiyoo lamaanuu akka namoonni fayyadamanii viidiyoo gaggabaabaa hojjetan yoo hin eeyyamne ta'e allow video and audio remix naannu yoo immoo kan sagalee qubee eeyyamnee viidiyoo waan dhorkachuu barbaannu ta'e allow only video naani yoo immoo lamaanuu akka fayyadamne dhorkuu barbaanne immoo doonti allow remix jiru kanatti jechuudha. Isin barbaadan irratti kilik gootanii darbuu dandeessu jechuudha. Inni biraa kaatagoriidha. YouTubein mataan isaa playlistii qaba. Kaatagorii kana jalatti dhufnee mallattoo xiyyaa kana irratti kilik goone viidiyoon keenya kamitti dhiyaata kan jiru as keessaa barbaannee filannaa jechuudha. Viidiyoon keenya how to waan ta'eef isa kanan ta'e jechuudha. Isa kana argatanne booda inni biraa comment send rating isa jedhu jechuudha. Comment namoonni biraa viidiyoo keenya irratti nuu kennu tokko akka namootatti mul'atu. Gochuu yoo barbaanne as dhufnee oon ennaani akka immoo hin mul'anne gochuu yoo barbaanne immoo asitti oof gochuu dandeenya jechuudha. Garuu yeroo baay'ee oon odoo gootanii irras ni wayya jechuudha. Isa kana erga haala kanaan waliif qabdanii akka gadi tanii murtanii booda jalatti gadi dhuftaniit next asirratti hordoftoonni yeroo jalqabaatiif viidiyoo haaraa gadhiistan viidiyoo elementiiwwan kana guutuu dhiisuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa ta'u viidiyoo kana dura gadhiisa waan hin jirreefu indi iskiriinii fi aad kaardii bakka fuutanii galchita waan hin jirreefu isa kana isin dhiistanii irra darbuu hin dandeessu jechuudha yeroo jalqabaati. Isaan booda yeroo viidiyoo upload gootan indi iskiriinii fi aad kaardii kana osoo galchitanii namoonni akka isin ilaalaniif ni affeertu jechuudha. Amma viidiyoo elementii kana yeroo guunnu ishee jalqabaa kanarraa kana subtitles jechuun waan viidiyoo tokko keessatti sagaleedhaan dubbatamu tokko barreeffamaan jalatti barreessu jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee nu ulfaata. Viidiyoo keenya kan Ingiliffaatiin kan hojjennu yoo ta'e garuu artificial intelligence'n baay'eetu jira jechuudha. Kan sagaleen qabuudhanii gara barreeffamatti jiran. Garuu nu afaan Oromootiin maanuu haala kana barreessu waan nutti ulfaatu isa kana ni dhiisna jechuudha. Hin barreessinu ni dhiisna jechuudha. Inni lamaffaan End screen jedhu kana. End screen jechuun viidiyoowwan yeroo viidiyoo yuutuubii tokko ilaallee xumuruuf sekondiin 20 hafu screenii viidiyoo ilaallu irratti dhufan jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo keenya tokko osoo ilaalaa jiranii dhumarratti sekondiin 20 yeroo hafu viidiyoowwan biraa akka dhufan goonee namoonni viidiyoo keenya kanallee akka nu ilaalanii kan itti affeerru jechuudha. Kanaafuu end screen kana akkamittiin viidiyoo keenya irratti akka gadhiisnee namoonni akka nu ilaalan itti affeerru amma kam akka goonu waliin kan ilaalu ta'a jechuudha. End screen viidiyoo keenya irratti gadhiisuudhaaf
iddoo aadettu kana si'a tokko kilik goona jechuudha. Erga kilik goone booda fuula akkanaa kanatti nu banama jechuudha. Fuula kanarratti maaltu jira? Asitti elementan jiru jira. Asitti immoo import viidiyoo jiru jira. Immoo viidiyoo keenya immoo taayimilaanii dheerina viidiyoo keenyaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti dhumnee elementan jiru kana bira dhumnee mallattoo viidiyoo kana si'a tokko kilik goona jechuudha. Erga isarratti kilik goone booda viidiyoon keenya iddoo kamitti dhufee ta'ee namoota yeroo akka qabnu ofii keenya isa kana akkanatti inni haala kanaan iddoo nu ta'u fakkeenya mi'as iddoo kana goona. Erga kanatti iddoo kana goone booda asitti waa sadiitu nu dhufa. Kanaafuu viidiyoon nu filan sun viidiyoo yeroo dhiyoo gadhiifame akka asirratti nu dhufuu barbaanne ishee kana kilik goona. Viidiyoo kana dura gadhiifne keessaa viidiyoo namoonni baay'ee ilaalan asitti akka nu mul'atu waan barbaannu ta'e ishee kana kilik goona. Yookiin immoo viidiyoowwan ofii keenya filachuu barbaannu immoo choose specific video kan jedhu kana kilik goona jechuudha. Isa kanarratti kilik goone booda gara viidiyoowwan keenya nu fudhata. Kana booda isaan keessa filannee irra godhanna jechuudha. Fakkeenya mi'aanii isuma jalqabaa kana most recently uploaded jedhu kanaan kilik godha jechuudha. Ergan kilik godhee booda haala kanaan as naa ta'a jechuudha. Yoo dabaluu barbaanne asumarratti viidiyoo kanarratti jira mallattoo viidiyoo kan jira asumarratti kilik goone filannoowwan garaagaraatu nu jechuudha. Viidiyoo dabaluu barbaaddu moo pileelistii akkasii dhufuu barbaadu sabskraayiberiin keessan akkasii dhufuu barbaadu chaanaliin keessa akkasii dhufuu barbaadu fakkeenyaaf sabskraayiberiin keenya akka nu dhufuu barbaanne asitti nu dhufeera waan ta'eef isa kana akkanattiin iddoo kana godhachuu ni dandeenya. Iddoo nu ta'u haala kana sirreessine haala kanaan iddoo kana kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti viidiyoo afurii fi sabskraayibii tokkotti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu erga haala kanaan asirratti qopheessinee raawwanne booda isa kana seebinnaan. Amma akkuma isin argaa jirtan kana inni iskiriinii irra inni taanu aad kaardiidha. Aad kaardii jechuun akkuma dura isin jedhe yeroo viidiyoon tokko taphataa jiru mallattoo aayii barreeffama waliin gubbaarratti mul'atan kan namoonni akka viidiyoo keenya biroos akka ilaalaniif ittiin isaan affeerudha. Barreeffama irratti kilik gootan deebii waa'ee viidiyoo sanaa jalatti isin dhufa jechuudha. Inni sun maal nu fayyada viidiyoo keenyaaf biraallee akka namoonni nu ilaalanii nu fayyada jechuudha. Asitti namni iddoo aadatu kana kilik goona jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon keenya sakandii 15 irratti aada iskiriinii kun akka irra naa dhufu barbaadu asitti sakandii 15 kanarra kaa'ee tanaan itti mallattoo viidiyoo kanatti bu'ee tanaan viidiyoo biyya keessa daddee filadha jechuudha. Fakkeenyaaf keessumaa kana yoo filadde iddoo kanarratti akkuma isin argaa jirtan kana mallattoo aayii haala kanaan nu dhufa jechuudha. Ammas immoo akka hiikee asittis ammas iddoo kana dhufee aadadhiiniif viidiyoon jedhaan as keessaa viidiyoo tokkicha gadhaa kana booda asinaan dhufa jechuudha. Kana booda seeviin jedhani. Amma aada iskiriinii lama asirratti uumee jira jechuudha. Kana booda akkuma isin argaa jirtan inni iskiriinis aada kaardis bunneerra waan ta'eef kana xumurree booda next jennaan jechuudha. Amma akkuma isin argaa jirtan viidiyoon keenya viidiyoo elementii cheekii hunduma isaa nu darbeera waan ta'eef koppiraayit hin qabu jechuudha viidiyoon keenya next jennaan. Inni dhumaa viizibiliitii kana argameera jechuudha. Viizibiliitii jechuun maal jechuudha? Viidiyoon keenya kun pablish ta'ee ta'ee uummata biratti yaa mul'atu moo isin biratti yeroodhaaf piraayiveet ta'e yookiin booda gadhiisuu barbaada yookiin immoo anlis ta'e akkasiin ta'uu barbaada. Yoo keessin haala kanaan xumurtanii booda ammuma tana public akka ta'u kan pablish akka ta'u kan barbaadan yoo ta'e public kan jedhu kanarratti kilik gootu yoo immoo wanna irra deebi'ee ilaaluu jira xiqqoo shinaa turuu waan jettan ta'e immoo piraayiveet yookiin immoo anlis kan jedhu kanarratti kilik gootanii erga isarratti kilik gootanii booda asitti seefi yeroo baay'ee garuu odoo piraayiveet gootanii isin wayyeessa waan isaa ta'u irra deebi'anii cheek gootanii sirriitti erga qulqulleessitanii booda gadhiisu waan ta'eef akkasumas immoo beeksisni garaagaraa illee akka irratti isin beeksifamu odoo piraayiveet gootanii isin wayya jechuudha. Kanaafuu ani amma piraayiveetiin godha jechuudha. Piraayiveet godheetan asitti seeviin jedhan yoo pablish jennaan garuu asitti pablish jennaan. Kanaafiyyuu haala kanaan piraayiveet jennaan asitti seevinnaan. Kana booda erga haala kanaan barreessinii booda asitti seevinnaani. Akkuma amma isin argitan kana viidiyoon keenya kun piraayiveet ta'ee too seef nu ta'eera jechuudha. Idiit gochuudhaaf mallattoo kanarratti kilik goona. Isarratti kilik erga goone booda waan amma goone kana irra deebinee beetaa isaa irra deebinee cheek goone booda viidiyoo keenya kan pablish gochuu hin dandeenye jechuudha. Irra deebinee hunda isaa dhaallee booda pablish goona jechuudha. Sirrii ta'uu isaa arga cheek goone booda mallattoo ulfii kana bira dhoofnee asitti pablish hin jiru kanarratti kilik goona. Asitti pablish hin jiru kanarratti kilik erga goone booda asitti dhufnee pablish jennaan jechuudha. Erga hunda isaa haala kanaan gootanii booda xumurtanii jirtu jechuudha. Kana booda viidiyoo keessan haala salphaadhaan yuutuubii irratti gadhiisuu ni dandeessu jechuudha. Yaadadhaa yuutuubii irratti milkaa'uuf viidiyoo ablood gochuu qofti ga'ama. Dandeettii keessan itti organisaan fooyyessuu fi hordoftoota keessan waliin yaada wal jijjiiruun hir'ina keessan fooyyessuu, cimina keessan immoo caalatti itti fufsiisuu isin gaafata. Kabajamoo hordoftoota keenya barumsi kun yoo isin fayyade laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Yaadni keessan waan nu gargaaruuf yaada keessan kamuu koomentii irratti nu barreessaa. Wal gargaarree waliin yaa guddan. Waan daawwattaniif galatooma. Viidiyoo itti aanuun mata duree gammachiisaa biroon walitti deebina. Akkasitti gaarii.